jaarsi xiyya ol seenee tasgabbaa'ee ijoolleen teenagee qaban ummaatii yaadatu harkaa qaba. Yoonii fi goyooti maratiin si deebisa si dhukkubeetiin mana haakimaas fidee naan je'ee achi booda osuma dhadhaabannee jaarsi xiyya haasa'uu jiru doktoroonni dhufanii waraqaa dawaan irra barreessi jirutti kananii dawaa kana fidi jaanii isee ergan dawaa fidee dhufee achi booda aara irraa eegii hedduu akka hin aarree dhiiga danfaa hin qabdu garuu mallattoolee dhiiga danfaadhaatiin irratti agarree saniifuu isiinis aara firraa haa eegdu aara hanga dandeessan irraa eegaa jaaniin akkasitti mana haakimaarraa na baasanii manatti galle hoggaaniif akkasii mana galle jaarsi xiyya dhufee miilarra na kuffee dhiifama na gaafate ijoollee dhiifama naaf godhii si xiqqishootiin jireenya si jibbisiisee ati xiqqishootiin si fuudhee haadha xiqqoodhaa ijoollee lama lakkuu guutuu qabdu si dararee jireenya si jibbisiisee dhiifama naaf godhii kanaa ittiin deebi'u ballamaan siif seena waadaan siif seena akkana booda simmine ijoollee teetis sirraa hin furadhu dhiifama naaf godhii dubbii xiyyaa fitan obboleessa keetiitis atiif ilmaan kee keessa hin jirtan obboleessa kee anaatitu barbaaddata yoon arganii ajjeesa yoon dabeesni hindiisa ati nagayaan ilmaan kee guddifadhu dhiifama naaf godhi naan jee mataarra na dhungatee dhiifama na gaafate akkasittiin haya dhiifama siif godheetiin jira an hogguu duraatis si dararuu hin turre sumaatu na dararuu ture yoonii fi ati na dararuu narraa dhiistee rakkoo fi uleef yoonii fi narraa dhiiste ani duri si dararuun ture ilmaan kiyya nagayaan guddifadha jeeni akkasitti anaaf jaarsi kiyya walitti araaramnee osuma guyyaan akkatti deemuu faamiliin kaan hundinaan oodan maamaraadiyaa fi micoo waqaa jaanii takkaa jira obboleetii Jaafar Quxisuu obboleen dhalaa Jaafar hedduu jilaaltee garuu hundi isaanii heerumanii jiraniin mana jaarsa isaanii jiran takka qofaatu manatti hafeen isiisan ilmoo naa wajji qaqqabdu harkiisitti xiqqishoonaafadhaan waqaa jaanti ilmoo naa wajji qabdu isii fi maamaraadiyaa qofaa wajjiin faamilii san keessaa araarama walitti qabnaan warri kaan guututu naan oodan haboon tiyyaas kanii fi obboleetii ummaa tiyyatu yeruudhaa guyyaa faa itti ka'aniiti ganamarraa kaastee guyyaa guutuun abaaraa ooltiin taanis nawwaal tan jaamtu tan jaarsiisii irraa du'e ijoollee lama qabdu sanis hoggaa kushinaa daffaa naa agarte tan akkatti ableedhaan diddiree dhiigee isii xuuxuu jettee naa hanjamtu ani dubbii isaanii gurraan kannuu fi jaarsi keetii wajji walitti araaramtee jirta ilmaan keefirraa guddifadhu maaniif hin jaa achi booda jaabirii fi jaarsi kiyya walitti araaramin jaabir kan amma dura na fudhee maaman sabriyaa bira na geessisanii walitti araaramanii jaabir micoo waqaa jaamtusan dhufateeni kannanii fi hamartii walii kaayyatanii ammaasis saalix kan jaamu tokkotu jira obboleessa jaasir kan jaasir irratti qaadha inni sanis obboleetii jaabir dhaqatee wal dabarfataniin obboleetii jaasir dhaqatee hamartii walii kaayyatanii ati yeroo dheeraa namni hundi gammadee anis yeroo san ijoolleen tiyya baatii 8 jiraniin kan amma dura dhukkubsate san gizee hunda wal dhukkubsata gizee hunda mana haakimaa geessan baatii keessaa faa kana mana haakimaa geessinaan nakaan immoo fayyaa qaba santuutu dura taa'ee santuu dura afraniin deemuu eegaleen summa akka jiru ammaasis Jaafar kan jaamu tokkotu jira kan ijoollee dhiiraa keessaa isaatitu xiqqaadhaanitti maamaraadiyaa fi haboon tiyya ummaan jaasir jechuudha ja'an Jaafarii fi Nawwaal walitti idaan ajaan Nawwaal ijoollee lama qofa qabdii ganaa xiqqoodha jaarsiisee irraa du'e yoonii fi asii deemte ilmaan isii fudhachuu feetii ilmaan isaa keessin furattee deemtu hin hayyamnuuf yoonii fi astees immoo haa umrii isii guutuu akkanatti haftee fixachuurra ati dumaalee ati ni dhaalanii misa'ee dhaalii fuudhii jaaniin hoggaanii fi Jaafaritti himan Jaafar lolee ani hin fadhu tana shayxaantitti dhala addunyaa tanarra jirtu hundarra osoo isiin qoftii naftee an tana fuudhuu hin fadhu miciyoo shahis jaamtu takkaan jaaladha isii amata 14 irraa kaaseetiin jaalachuu ture amma amata 16 jirti isii san akkanaaf dayxaniin fadha an tana hin fadhu jee didee achi booda haati jetteen du'aa fi abaarsa adda filadhu isii fuudhuu qabda yookaan immoo siin abaara jetteen isaa hin feene ifni nyaatu gizee maqaa isii taasisanu akkatti guggubatu hayaa jee achi booda haflaa xiqqaa hamartii dirqii takka isa sosobanii hamartii wala kaayyatan gizee hunda gizee isii arke juumee arna dhihaadhu ani jaarsa siif hin ta'u siin fadhu addunyaa tanarraa siin jibba gizee jaartii obboleessa kiyyaa gizee turte sanuu ani si fadhuun hin turre juun gizee hunda Nawwaaltuun ifumarraa boochuu gizee takka kutaa isii fiidee boochuu gizee takka kushinaa keessa dhokottee boochuu haawal godhatanii aruuzanii hin gooneef achi booda tana gizeen fuudhee xiqqishoo dhaabbatan Jaafar guyyaa takka miciyoo shahid jaamtu harka qabatee haadhufu miciyoo xiqqishoo amata 16 jirtu bareedduu tana hayyee Jaafar miciyoon tun jaartiitii warra isii dhaqadheetiin naqaanaaf godhan naaqannaniitiin naqaanaaf godhan kutaa khiyyanaaf tolcha jeen haadhaan jeen qaalii kee godhee intala shayxaana taltaniin addunyaarraa jibbutan hin fuune tanaa sanaatitu jaalatee dhaqee fuudhee naaf kannanii jiraniiti
guyyaan si arke isii micootana dararu takka isiidha dubbatu takkaamoo Nawwaal cinaa dhaabbatee tanaan lolu Nawwaaliif gama Nawwaal gortee tanaaf Nawwaaliif tumsu gaafaan si arke jeen akka mucaa kee dhabdettina ani si fajjeeseetiin addunyaa tanarraa deema isii ijati yarraan jaaladhaan lubbuun tiyaaf ta'e walitti hidhaa jirti itti dubbachuu hin dandeessan Nawwaalinis jeen guyyaa akkatti ol gorottee qofa isii ilaalti ol gorottee guyyaa isii ilaalti si caccabseetiin ilmaan lamaan keetis rafardee ilmaan obboleessa kiyya anaatitu guddisaati si aari hajeen hogusan Nawwaal gangalattee lafarra gangalattee huccuu ofirratti cicciftee mucaan kee maaliif akkana na godha maaliif narratti fuudha maaliif akkana na godha jettee iyyuu eegalteen hogusanii haati Jaafar jetteen hogusan haati Jaafar jetteen lafarra gangalattee hin iyyiniiti elaan siifi Jaafar jaalalaa walitti hin dhufne numaa dirqidhaa walitti sin kanne sin fadhu ni beeytaati lafarraa ol ka'itii dantaatee beekadhu jireenya kee ofodhu jetteen akkana fidhalaa jaalatanii fuudhanitti naaf hin hinaafiniiti akkasitti gizee hunda numa bochoo Nawwaaltoon nama itti miciyoo taanta fuudhe shahii tanattis dubbachuu hin dandeessu gizee hunda anumarratti aara baafattu anumaa waajin jettu anis ittiin dubbannee qofleetuma firraa usu guyyaa takka galgala ijoollee firaa rafiseetiin jaarsa kiyyaafin hiraata godhe jee kushinaa dhaqe isii kushinaa keessa teessee boo'u jirtiin hoggaaniif naannoo seenee ana akkasitti agarte intalti teessee boo'u jirtu kaatee imimmaan firraa hiixee naan jette anarratti mudii qabachuudhaa dhufte himii jaarsa kiyyaanan jaalannee agartaami gizee hunda isaa nama duratti faamilii duratti na arrabsu agartaami isaa waan fedhe jiru na agarta chaansii kanarraa faayideeffachuudhaaf anarratti mudii qabachuudhaa dhufte ni agarte yoonii fi nan Jaafar fi hin jaalachisne Jaafar na jaalatee miila kiyyanaa dhiqoo teessoo arkoo teessa ana akka keetiitii miti yeerumaaf hin booye malee booyichaa fi gaddii aadaa keetii sumatti booda aana naan jettee lafaa kaatee haasa'u jirti yokusan ani siifi Jaafar jidduu waneen anaqu takkailleen hin jiruuti akka kushinaa keessa jirtu sin beeku ani hiraataan gorachuu dhufe jeen siifi Jaafar jidduu waan takkailleen anaqu yoo fedhe miila siif haa dhiqu garuutu dhukkubbii gizeeniif jaarsi kee nama duratti si tuffatee nama duratti si arrabsu dhukkubbii san baganaa hojii agarte jeeni achi booda naan jettee ani soddaan ana irra jaalattiin dhalaan lama amma obboleeyyan lama jaartiin isaanii akkasuma wal nyaachaa oolan jetteen sodaantii ana kaniifisiif haboo taatu ummaan Jaafar kaniifisiif haboo taatu sirra ana jaalattiin ati sin feetu ati akkana sirra anaatitu gaariidha sa'aa takka guutuu aaraan baafachuu turteen waaniin furachuu barbaadu fudhadheetumaan itti qoflaa firraa karaa kilaasiitii firraa biraa deemeen. Guyyaa takka ijoolleen tiyya lamaan yeroo sanaaf gurguddatanii amataaf wahii jiran kan dhukkubsate san dura kaaniititu ka'een kan dhukkubsate san dura kanaatitu afraniin deeme kanaatitu miilaan dura tatarkaanfachuu eegale kaan san ganaa ni waan kaane achi booda guyyaa takka Nawwaalii fi mucaan kee kana hularra wali dhufaniitiin isaa deddeemu jiruun isin siinii shaayii birciqoo shaayii keessa jirtu akkana harkaa qabdiin shaayii oobtuun keessa jirtu achi booda mucaa irratti garagalchite an iyyansuma mucaatiin hin dhageheen akka isin irra neetif akka kaan yeroo san hin agarre iyyansa mucaatiin hoggusaniin dhufee fiigaa dhufee mucaa fuudheetiin shintibeetii keessa geessee bishaan itti baneeni achi booda hoggusan Jaafari mana jira ture jaarsa kiyya imaltuu deeme Jaafarii fi mamaraadiyaa fi ana mucaa fuudhee mana hakimaa geessinan hoggusan Jaafar jee mucaa maal ta'e akkamitti gubate jee an hin beeku akkitti gubate garuutu siinii fi birciqoo isin deemtuun tan bishaan oowwituun keessa jirtuutu irra garagaleen jee hoggusan mamaraadiyaan jette lakkii intala anaatitu arguu ture beekaatiin irra ganneexee gubdee jette hoggusan Jaafar aaree lolee tun kaniif ilmoo xiqqishoo amata lamangiini amataaf waa jirtu gubdu nama kana jeesuu irraa hin deemtu jee mana hakimaa nu dhiisee ka'ee kutee mana dhaqee isii qabee tumee ijoollee isii lamaanii wajjin fuudhee makiina guuree fuudhee mana warra isaanii geessee ati achi nurraa taa'e hafuuraan kutteetii sirraa oksijiina fudhachuu dadhabnee jira jee achi geessee biraa deebi'e. Hoggusan mucaan kiyyaasnaaf booyaa mana hakimaarraa baanee mana gallee jaarsi kiyyalleen imaltuurraa deebi'ee achi booda aruuzaa qaban Jaafarii fi micoota qishoo shahiidinni fidesaniitutu wal fuudhu deeman aruuza qaban achi booda dhiirtiinis qobatti dhalaanis qobatti aruuza akkasitti adda bahaniitiin godhuu turani anaa shamarran keessa jiru rifeensa kaawwiyaa gortee tolfatee arraan tana gammadi gizeeniif Nawwaal san kutte soddaati yaa wajjinillee wali dhidhihanne isumaa soddaati yana diruu ture gizee taanu soddaati yaa wajjinis waliif gallee wajji haa haasoyinuun warra manaatti jiru hundaa wajji walitti araaramne Nawwaal gizee hunda gizeen kushinaa dhaqee fi gizee na agarte na arrabsu turte san hundinuu na dhiiste. Firraanaa gammachuu qabu aruuza keessa jiru ani numaa hin gammadu rabbii waan kana musiiba bakkaan irraa abaarame hin beeku ummaan tiyaaf abbaan kiyya takkaan abaaranii hin beeku abaarsi bakka irraana jiru hin beeku
Ana aruuza keessa firraa tattafachuu jiru haalaan dhufteen aruuza hoggusan akka ilaalteen naan jette mee ilaal rifeensa isii akkasiin tolfatte meekaabii dibattee as naa dhaabbatti qabriin abbaa isiitu ganaa hin gogo'e naan jette hoggusanii rifadhee intal maal himta abbaan kiyya nu du'e quban qabdu abbaan kee akka du'e naan jette qabriin abbaa keetii ganaa hin gogoone ati asii aruuza dumaashee keetii taphataa naan jette hoggusanii rifadhee dhiiroo gammachuu teessu dura balleessuuf akkana jetti moo dhiiroo dhugaadha. Ka'ee fiigee jaasir bira dhaqeetiin abbaan kiyya kanii fiduu maaliif natti hin himin abbaan kiyya akka du'e quba qabdaa siititu faamilii tiyyarraa kan muramna godhe waan kana hunda siititu sababa jee isatti iyyee lalabee garkusan abbaan kee nu deelakee aan quban qabu akka abbaan kee du'e maaltu na beeksise quban qabu eenyu siif hime haalaadhaan natti himeen jennu kusan haalaan kaayi maatii akkama kijibuu malaatii adeerarra dawwalee gaafana jeen. Abushaam jaaniin abbaa halaa kana adeera kiyya kan isarra dawwallee adeera abbaan kiyya ni du'een jennu gusan hin dhageenyaati abbaan kiyya du'ee jira rabbi rahmataa godhuuf guyyaa sadi dura du'e naan je gusan hin jeb faamiliin tiyyee isa jiran faamiliin te bakka isaan jiran aan ammaan tani hin beekuti garuutu qabri abbaa kiyyatiin si geessa naan je akkasitti aanaa fi jaarsa kiyyaa fi ijoollee tiyya lamaan furdee qabri abbaa kiyyaa nagarsiisee achi ziyaaraa deemee abbaa kiyyaaf du'aa godheen manatti deebineen. Hoggaanii fi manatti deebinee guyyaa muraasa booda jaarsa kiyya sabbarsiise abbaa isiititu irraa du'e jee gisee hunda haalli kiyyaa fi kan jaarsa kiyyaa nuuf tolee nawwaalis mana hin jirree anilleen abbaa kiyya sabbaree jireenya kiyya firraa oofachuu jiru guyyaa takka halaan fiigaa mana dhufteen ummaan isiitis fiigaa duuba deemuu jirti tureen ani hoggaan halaa arke rifaatu onneen gisee hunda isiin waan khayrii himuun beektu musiibuma himti giseen isii arkee rifadhe hogusanii jette waan ta'e quba hin qabdanii waan ta'e quba hin qabdanii lakkii quba hin qabnu maaltu maal ta'e jaasir caasim ajjeesee jiraan jette hoggusan ani rifaatu onneen bakkaan dhaabbaddutti bakka lama nagaatee na hafteen. Caasim nama meeqa ajjeesee inni nama ajjeesee badiin tasaa taatullee garuutu jaasir nama ajjeesuun qawmee amma isaan lamaanumaan wal caalan isaan lachuutu nama ajjeesanii isaan lachuutu warra akka waliiti obboleessi keetis nama ajjeese jaarsi keetis nama ajjeese jettee halaan dhaabbattee hoggusan haboon tiyya sodaan tiyya jetteen kan ajjeeses mucaa kiyya kan ajjeefames mucaan haboo ta'uuf dubbiinuuf himtanii jirtanii deemaa galatooma jettiin ani rifaatu bakkaan dhaabbaddutti rifadhee goggogeetiin hafe gizeeniif isaan akkasa qotan booda jaarsa kiyya isaa qawwee harkaa qabu dhufeen isaa aara fi sharri fuula isaa irraa mul'atu itti fiigeetiin obboleessa kiyya maaliif ajjeesee jechuun ni barbaadeen garuutu ittiin dubbanne tasaatiif wakkatti aaree jira atis irratti siif inni dayinuuf hin jeetiin ifirraa bakkumaan dhaabbaddutti goggogee hafe innis kutaa isaa dhaqeen namuutu ati galan daqiiqaa hornan sanumaa yaadamee ammaan tan boru ilmaan kee kana maal jettee himtaaf adeera keeysanii fi akaakoo keeysanii fi obboleetii teessan eessuma keeysanii ajjeese eessuma keeysan immoo abbaa keeysanii ajjeese jeetiin himaa fi ilmaan kana furdee biyya tanarraa firraa bahuu dhiiroo bakka oduu tana isaan itti hin dhageenye geessuu dhiiroo mee boru ilmaan kiyya kana maaliin jaajeetiin yaaddawee turen achi booda daqiiqaa kudhan akkana gisee haa irraas dabarre boodaan bira dhaqeetiin jeen obboleessa kiyya maaliif ajjeesta obboleessa kiyya hin ajjeesu amma aaraa fi waan san hunda dhiiseetiin jira obboleessa kiyyooniif hin harkallee fuudheetiin harka mootummaa geessa malee hin ajjeesu naan jechuun ture yeroo san magaalaa Baqdaad mootummaan hin jiru hiriiraa fi namoota garee fi akkanuma biyya bulchuu turan humnaan biyya bulchuu turan silaa seerri jiraatee namni tokko qawwee fudhatee nama kaan dhaqee hin ajjeesu seerri yeroo san hin jiru tureen. Hoggasin jeen obboleessa kiyya maaliif ajjeesta hin ajjeesu naan jechuu hin turre maaliif ajjeestaan jennu kusanaan jee wallaahi billahi isaa ajjeesuu hin barbaanne isaan ajjeesuu deemu isaa na barbaadee na ajjeesuuf deemuun ani isa ajjeese malee wallaahi ani isa barbaadee dhaqee hin ajjeesne isa firraa irraanfadhee dalagaa tiyyaan uffachuu ture amata takkaa fi baatii meeqa guutuun isa barbaaduu ture dalagaa tiyya firraa dhiisee qawween tiyya isaa 24 guutuu banaanaaf turte ani isa ajjeesuu hin barbaanne garuu kayin ani isa dhiisee isa irraanfadhee dalagaa tiyya firraa eegalee jireenya kiyya uffachuu jiru inni ana ajjeesuudhaaf na barbaada dhufee hogguusaniin ani ajjeese naan jee. Akkasitti ani osooniif lakkiisin amanuu beekaan naan jettaa siitiitu ajjeese jee osooniif lallabee aaree wanni jiru akka kiyya aadaa tiyyaatti hoholladheetiin gaggabe ani dhukkuba gaggaba jaamuutu na dhufe dur gaggaba hin qabuuni gaggabe lafate kufeen achi booda maamaraadiyaa fi jaarsa kiyya fuudhanii akka mana geesse yooniif ani waa ta'e akkasumaan jaarsuma kiyya kanaatitu na cinaa dhaabbataan isa malee nama takka illee hin qabu yooniif ani waa ta'e maamaraadiyaa fi isuma qofaattu na cinaa dhaabbata mana hakimaa na geessanii dawaa fi kana mana hakimarraa na baasanii mana deebine jaarsa kiyya wallaahi isa ajjeesuu hin barbaanne ani bakka inni jiru barbaadeetti hin dayine isaatitu na dhufee na ajjeesuuf isaa deemuun isa ajjeese naan jee. Hayaan jinsi amaneetiin jira ummaatiyyaa fi obboleessa kiyya kaan qofti abbaan isiitis du'e jira ummaatiyyaa fi obboleessa kiyya kaan qofti bakka isaan jiran naaf barbaadi bira na geessin jedhu
hoggasan naan jee isaan lamaan bakka isaan jiran aan hin beekuuti adeera kee abbaa halaadhaa gaafadhu fi manguddoo gosa teessaniitiif kan kana fa'aa gaafadhu ammaan tan Caasim du'ee jiraa waan isaan dhokataniif aan hin beekuuti barbaaddadhu sitti hin dubbadhu faamiliin tee bakka isaan jiran barbaaddadhu naan jee gizee hunda faamilii tiiba barbaaddadhu adeera kee hoggaaniif hin gaafadhe naan jee faamiliin tee guututu guuranii jiran turkii galanii jiran naan jee hoggusaniin aaree waan maaliif na dhiisanii deeman ammaan tana Caasim du'ee jira maaliif dhokatan isaan maaliif achi deeman jee itti aaree faamilii kiyya. Ani gizee hunda ifarraanuma booyuu obboleessa kiyyaa wanni jiru mee boru amma ilmaan kee kun gizee guddatan akkam jettee itti himta kana warra wal ajjeese jaarsa kiyya akkatti ilaaleetiin amma nama ajjeese wajji jiraata dhiiroo ofirraa biraa deemuu ifiin jiru. Jaarsi kiyya hoggaanii fi Caasim ajjeese booda nama nagayaatti hoo nama nagayaa nama kiyyanarraa ajjeeseen barbaadada jee gizee hunda amata guutuu dalagaa isaa dhiisee qawween isaa gizee hunda manaa jirtuuf akka deddeemaa ooluu ture san hoggaanii fi obboleessa kiyya ajjeese nagaya nama nagayaatti hoo nama biraa nama haaree ta'e gizee hunda na fuudhee anaaf ijoollee tiyya naan deddeemu ijoollee tiyya naan qabu hoteela nageessu bakka maznaanyaa fa kana faana geessu gizee hunda akkiif hin jiru irraanfachiisu obboleessi siidaa irraanfachiisu jiru ana sosobu gizee hunda anaa wajji deemu haalli kiyyaa fi kan isaanuuf tolee jiru garuutu gizee hunda ifin jiru nama ajjeese wajji jiraattaa jee obboleessa kiyya kan du'eef yaadda'u humma guyyaa takka adeera kiyyanarra dabale abbaan halaadhaa naan jee hin siif himaatii waan hin siif himu akka jaarsa keetitti himtu akka jaarsa kee dhaga'uu sin fadhu namni biraa tokkolleen akka dhaga'u hin barbaadu naan jee hayyanaaf himii jeen hoggusan naan jee obboleessa kee hin duune Caasim lubbuun jira naan jee kusanii rifadhee hii maal jettee jeeteen hin lallabe hoggusan jee hin lallabin maaliin sin jee eenyu dhalaadatti waa hima duraanu hin lallabin naan jee hayaa hin lallabuuti dhugaa maaltu jira naaf himii jeen. Hoggusan naan jee obboleessa kee Caasim hin duune hoggaanii fi Jaasir hoggaanii fi isa dhehee inni du'ee jeetiin biraa deeme xiyyitii hedduudhaan dheheen du'ee jee biraa deeme san booda fuuneetiin janaazaa kijibaa fi qabrii kijibaa goonee fi awwaalcha kijibaa jechuudha kanii fi inni hin du'in isaa fi ummaan teetiif obboleessa kee kan fudhanii biyya Turkiidhaa kutanii inni Turkii geessanii wallaananii ammaan tana wayyaawee jira obboleessi kee lubbuun jira garuutu jaarsi kee akka hin dhageenye jaarsi kee yoo dhagahe achi Turkiidhatti jala dhaqeetiin ajjeesa Turkii amma seerri isaanii hedduu jabaa ture gaafasan Turkii dhaqee ajjeeseetiin jaarsi keetis ajjeechaa irratti murteessanii takkaama umrii isaa guutuu hidhamaati jaarsi kee akka hin dhageenye naan jee hayaan jeen garaa kiyya keessatti gammadee alhamdulillah jee gammade obboleessi kiyya kun anaa ijatti yaan argu nama sadi guutuu ajjeesullee akka inni fi inni du'uunfadhu yoonii fi du'ellee qabanii harka mootummaa naqanii kan mootummaan ajjechaa namni nama ajjeese biyya Iraaqsanitti ajjechumaa itti murteeffaman achi booda mootummaan itti murteessu malee jaarsi kiyyaas nama akka ajjeesu hin fadhu warra wal ajjeese keessa akkaan jiraadhu hin fadhu achi booda niyyaa keessatti gammadeetiin hayaan jeen nama takkallee hin himuun jeen jaarsi kiyya hogguu duraatu gaaromminaan an hin beene fidate gaarii naaf ta'een anis haya jeefirraa gammachuu qabnu. Nawwaalton soddaa isiidhaa soddaa tiyya tana sossobattee manatti hin deebi'uu fedha jettee gizee hunda soddaan tiyya Jaafariin jettuun micoo manatti deebisiin akkasitti nawwaal tana mana deebisanii hoggaa nawwaal manatti deebite nawwaalii fi halaamtuun saahibaan halaamtuunis gizee hunda bira dhuftiin nawwaalii fi halaamtuun ashmuudiidhaan ja'an ana jechaan na tuttuquudhaaf ja'an meelaal jaarsi isii haa obboleessi isii ajjeeseetiin bira jiraati nawwaal ati yoonii fi jaarsi kee obboleessa kee ajjeese wajjin jiraata lakkee wallaahi wajjin hin jiraadhu summiin qasee fitiin summii obaasa malee summii baxabbaxeetiin isa obaasee ajjeesa malee wajjin hin jiraadhu ja'an ani niyyaa keessatti firraa kofleetii maan obboleessa kiyya akka lubbuun jiru isaan hin beekan jeetumaan firraa bira dabar gizee hunda isaan akkana ja'an sanbooda Jaasiriititu dhagahe dhalaaleen lamaantuun gizee hunda akka yaa'iina godhanii obboleessa kiyya na yaadachiisan achi booda guyyaa takka Jaasir khiyanarra dawaleetiin Jaasir naan jee tottolfadhuuti uffata uffadhu ijoollee tiyya lamaaniifis uffata uffisiti bakka takkaan isin geessa sa'a booda naan jee hayaa jennee tottolfannee eeyine dhufee nu fuudhee gibbii guddoo bareedduu gibbii villaa guddaa kana tura nu dhaabeen hoggusanii hoggaaniif makiinaarraa gabbuun qulfii gibbiidhaa isaatti harkaa qabaa'u gibbii banee seene maashaallah mabruuk mana kana siifin bite naan jee hoggusanii gammadee gammachuu keessa baallee baafadhee bararuun sodaadhee gammadee amma mana kana manni kun kiyyaa bakka haalaan hin jirretti hin jiraadha bakkaanii fi haalaa fi nawwaan hin agarretti hin jiraadha jeetiin hedduu gammadee qobaatee jiraate isaan akka isaan si dararan gizeen agareen mana kana qaleensiif bite naan jee manni hogguma san jaaramee xumuramee harka irraa fuudhan inninis qalmumtuma biteen mana kana qaleen bitee meeshaa fi wanni takkallee hin jirtu garuu yeroo san meeshaa fi kana itti binneetiin asitti as gallaan ganaa namni tokkolleen kan si dararu hin jiru siif ijoolleen tee lamaan akka feetanitti
mana keessa deemtan naan jee anaa gammachuu qabnu nuu gammachuu qaba kaanii manatti deebinee jaarsa kiyya ummaa isaatii fi Maama Raadiyaa fi obboleessa isaa Saalixii fi Jacfar walitti yaamee jee wahiin isiniif hima. Ani manaan bitadheetiin jira boruuf iftaan keessatti meeshaa manaa guutuutu nin bitaa nuti isinirraa gurra torbaan takkaa fi akkana booda gizee waan keenya fixan isin biraa gurra jaaniin. Achi booda halaa fi nawwaaltuun ni jira yeroo inni akkas jeemu san illaan halaan tun abbaa isiitirraa dhageesseetiin akka Haasim lubbuudhaan jiru chaansii itti himaniif barbaadu jiran ani musiibaa ani hin gammadu guduraa isin hime annumaa hin gammadu gizeen ife ani nin gammada jee takkaa gammadi gammachuu xiyyeessan gaddaa fi rifaatumaa jala deeman. Achi booda dhageesseetiin illaan halaan tun akka Haasim lubbuun jiru dhageesseetiin nawwaalitti himtee isii fi nawwaaluu chaansii barbaadu jiran chaansii itti himan. Hoggusaan nawwaalchateen maal jettee Jaasir maal jettee jaartitii yaafi mana bitee jettee jaartii teetan kaniif obboleessi isiidhaa lubbuun jiru obboleessa kiyyana raajiste jettee guyyoo lubbuu siif fidaa ooltu tana moo jetteen hoggusaan ajaa'ibeenni illaan harka isaatiin ajjeesee biraa deeme maal haasoyta jeen hoggusaan jaartii tee gaafa dhahunoo yoonu namanne obboleessi isiidhaa lubbuudhaan jira sanuu ana keessatti idaanee kannan quba qabnaani boodumarraan dhagee obboleessa kiyya fayya booda jetteen obboleessa isii gizeeniif du'eessaan gizee du'ee jaan akka hin du'in quba qabdiisiin gizee turkii geessaniif haakima gizee geessan kan hunda harka keessaa qabdi isiidhaatu wajjin quba qabaa du'aa kijiba kanaaf qabree kijiba gizee tolchaniif kan hunda quba qabdi haa quba qabdu guyyuu obboleessa kiyyana raajjiste sin jettee sitti iyyaa olti hukkusan aaree obboleessa kee akka du'e quba qabdaa kaniif obboleessa kee akka du'e quba qabdu guyyuu nama ajjeeste jettee akkaaniif ani badiin natti dhagahamtu akkaan dilii seen akkana dhagahamu na goota kaniif ani sheenawuu ture guyyuutu obboleessa kiyyana raajjiste naan jettaa naan je'ee akkanatti qabee na hurkufu ture.